Nagaa kan jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Har'as odeeffannoo bareedaa tokko walitti deebineera. Odeeffannoo irratti akkaataa daataa bilbila keenyaa yookiin paakeejii bilbila keenyaa qusachuu dandeenyu ilaalla. Innis gosoota bilbilaa irratti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Hundaafuu seetingii bilbila keenyaa kana ni banna. Seetingii bilbila keenyaa eega bannee booda bilbiloota tokko irratti restrict data kan jedhu connection setting kan eega bannee booda ni arganna. Kuuwwan irratti immoo bifa biraatiin argamuu danda'a. Fakkeenyaaf kiyya irratti kan argamu bifa kanaan argama. Kan biraa limit data kan jedhu yookiin restrict data kan jedhu irratti ni arganna. Fakkeenyaaf kana irratti yoo ilaalle data usage kan jedhu kana ni banna. Data usage kan jedhu gabannee booda mobile data usage kan jedhu banna. Isa gabannee booda bifa kanaan appilikeeshiniiwwan tokko sana fida. Innis haala inni ittiin data fayyadame bifa kanaan tarreessee fida. Kanaaf kana gabannee booda background data kan jedhu kun on yoo ta'e off taasisna. Bifa kanaan appilikeeshiniiwwan hundasaa bifa kanaan hundasaatu background data kan jedhu kan off taasisne data keenya akka hin nyaanne ittisuu ni dandeenya jechuudha. Lammaffaa irratti immoo appilikeeshinii ajaa'ibaa daataan keenya akka nuuf qusatamu taasisu tokko ilaalla. Innis data I kan jedhamu kanadha. Data I kan jedhu kana Play Store irraa ni buufattu yookiin Play Store irraa ni argama waan ta'eef jiraan ilaalla. San booda bifa kanaan nu dhufa. San booda ni banna jechuudha. Oke jennee bifa kanaan banna. Bifa kanaan eega bannee booda appilikeeshiniiwwan bifa kanaan jiran yoo ta'e appilikeeshinii itti fayyadamuu barbaanne aappii itti fayyadamuu barbaanne fillee bifa kanaan fakkeenyaaf feesbuukii yoo bane feesbuukii qofatu asirraa ayyama qabamaa jechuudha. Aappii isaan loowwattu access mobile data kan jedhu bifa kanaan jira. Kuuwwan bilookii ta'ee jira jechuudha. Bifa kanaan yeroo nuti feesbuukii fayyadamnu hundi isaanii cufaa ta'a jechuudha. Kana dura aappii kana yoo fayyadame ta'e yeroo nuti feesbuukii fayyadamnu tiiktookiin banamuu danda'a yookiin notifikashinii tiiktook irratti dhufuu danda'a. Kanaaf aappii kanatti yoo fayyadamne ayyama keenyaan alatti aappiiwwan biraa daataa keenya akka nyaannu nuuf ittisa. Itti fayyadama aappii baay'ee bareedaadha.